Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Waldaaleen hawaasaa Oromoo iddoo adda addaatti ijaaramanii jiru. Baay'inaan ijaaramaniiti jiru. Egaa isaan yeroo ammaa kanaa maal hojjetaa jiru? Kaayyoon isaan ijaaramaniif maal hojjetaati jiru? Gara fuulduraatti maal hojjechuuf karoorfatanii keessumattuu yeroo Oromiyaa keessatti rakkoon beelaa, rakkoon buqqaa'insaa, rakkoon ajjeechaa jiru kanatti karoora maal qabu gara fuulduraatiif? Oromiyaan ergaa akkuma beektanii akka naashinaal kiraayis kan jedhu rakkoo cimaa keessa jirti. Kanaaf waldaaleen kun ammam qophaa'aniiru. Qoba qobaattis haa ta'u gara fuulduraatti gamtaa uumanii gamtaadhaan akka Oromiyaatti socho'uudhaaf maal yaadanii jiru kan jedhu kaafnee kan mari'annu ta'a. Har'atti waamicha keenya kabajanii kan dhiyaatanii keessaa bakka bu'oonni isaanii obbo Naasir Kaliil Awustiraaliyaa irraati waldaa Kuraa Galaan bakka bu'uudhanii. Dr. Isaayyaas Giyoorgis immoo wabii maccaati. Akkasumas Badditti Abbaa Jifaar Shanan Gibee kadhuma irratti immoo obbo Biqilaa Deettii Odaa Nabeeti Minisoota irraayi. Egaa jarana baga nagaan dhuftaniin jedha otoon gara yaada keessaniitti hin seenin waldaaleen hawaasaa Oromoo akka Oromiyaatti socho'anii akka naannootti hundaa'anitti kan socho'anii kan biroos affeerree waan har'a mijateef natti hin fakkaatu. Gaafa isaaniif mijate immoo dhufanii akkasumatti kan mari'achiifnu ta'a kan akka Maccaaf Tuulamaa akka Oromiyaatti akkasumas Sikkoo Mandoo akka dhufanii argamanii waadaa galanii turanii tarii har'atti mijoofneef ta'a. Akkasumas Arfan Qalloo yeroo waan kana nuti waraabnu isaan walgahii irra jiru. Walgahii yeroo biraatti nuu qabaanuun jedhanii. Kanaaf warri nuti beeknus warri hin beeknes kan biraa soo jiraattan nu quunnama. Keessattuu warri hawaasa Oromoo taatanii waldaa gargaarsa Oromoodhaaf waa hojjechuudha. Warri yaalii godhaa jirtan yookiin hojjechaa jirtan kan nuti simbira hin geenyes nu quunnama. Warri immoo har'atti argamtan hedduu galatoomaan jedha. Warri hin mijoofneefis immoo gara fuulduraatti akka dhufan abdiin qaba. Nutis ni quunnamna. Egaa jarana tokko tokkoon egaa deebiin eenyu akka ta'e sana booda waldaan keessan maal hojjetaati jira? Yoom dhaabbatee kan jedhu seenaa waldaa keessanii gabaabsitanii gara boodaatti deebiftanii kan nu ibsitan ta'a. Egaa eenyurraa kan jalqabuun beeku obbo Naasir Awustiraaliyaa irraa fagoorraa akkasumas Dr. Isaayyaas Giyoorgis wabii maccaa kan Minisootaadha. Badditti Abbaa Jifaar Shanan Gibee Ameerikaa isteetii ishee kan ta'e barre Biqilaa Deettii egaa Odaa Nabee Minisoota irraati. Obbo Naasir Kaliil waldaa Kuraa Galaan. Eessarraa akkan jalqabu hin beeku sinuu walii kenna. Garuu an dursa dubartootaa kennine sana booda akkuma iskiriin irratti arguun dabareedhaan deemna. Dabaree akkan iskiriin irratti kennuuf malee abbaa tokko dursa kennuufi miti. Kanaaf kan natti aantee jirtu Baddittiidha. Badditti Abbaa Jifaar sirraan ka'a Shanan Gibee waldaa Shanan Gibee. Galatoomi Dajanina. An kanan bakka bu'ee asirratti hirmaadhe Shanan Gibee Association of North Americaadha. Waldaa Shanan Gibee kan North America. Kaanaadaas hin dabalata. Isteetan jiraadhu Ohaayoodha. Barreessituu waldaa sanaati. Waldaan keenya kan dhaabbate dhihoodhuma almost 1 year, more than 1 year ta'eera. Well, it's non-profit organization. Dhaabbata miti mootummaa ta'ee uummata keenya, uummata especially naannoo Shanan Gibee jiranii gama adda addaatiin
social economic development naannoo sana jiru deeggaruuf mainly akkasumas oromummaa fi sabboonummaa naannoo sana jiru tumsuudhaan uummata naannoo keenya gargaaruu fi waldaan keenya kan dhaabbate. Mainly addunyaan kun bakka adda addaa rakkoo adda addaatu jira akka Oromiyaattis akka biyyattiittis. Uummata naannoo keenyaa gargaaruuf haa dhaabbatu malee naannoo biraas Oromiyaa bakka adda addaa irratti rakkoon adda addaa yeroo uumamu waldaan keenya ni gargaaraas jira. Maal hojjetaa isa jedhu irra booda nan dhufaa garuu just introductioniin waldaa keenyaa kana fakkaata galatoomii. Hedduu galatoomii taansee obbo Naasir Kaliil waldaa Kuraa Galaanirra. Ayyee galatooma OMN Dajaneetis waldaan Kuraa Galaan amma eega dhaabbate gara waggaa 3 walakkaa ta'ee jira. Waldaa kana dhaabuu wanni barbaachisee fi mainly namni keenya qabsoo Oromoo irratti focus godhaa ture. Miidhaan aadaa seenaa fi waan tokko irraa gahaa jiraachuu waan hubatameef wantoota san sirreessuudhaa fi general ammoo wanni qabsoo Oromoo bifa walii galaatitti waan danda'utiin dhisuudha. Waa lamaan kana wanni irratti ijaarame. Kuraa Galaan jechuun ituu jechuudha namni hin beekne beekuu qaba. Oromoo ituu damee 2 qaba. Inni Kuraa Galaan yeroo garii ituu humbanna jedhanii hayyoonni Oromoo waltajjii adda addaarraa nu yaamanii maqaa isaanii nuti hin beeknu. Harargee keessa gosoota bareentumaa 3tu jira obboleeyyan ilmaan abbaa tokko. Arsii fi Karrayyuullee dabalatee 5 jechaadha. Sadeen Harargee jiran kun waluma qixa ilmaan abbaa tokko obboleeyyanii. Nuti ammoo ituu humbanna wanni jedhamu suni afran qalloo keessaa baasaa. Namni Harargee irraa dhufe achii dhufe namni akkasitti identify of godhu hin jiru. Ituu humbanna namni maqaa keenyaa miti wanni suni. Hayyoonni Oromoo maqaa kanaan akka nu yaamne asumaan yaamina dabarsinaa. Nuti Kuraa Galaan ilmaan bareentumaa keessaa tokko ituu jechaadha. Karratti hojjennu ammoo waan aadaa seenaa jajjabeessuu gargaarsa godhuudha. Dhiibatee waggaa dhufee rakkoo Oromoo gaafa makkaa caaluun fanduu rakkoon guddaan dhufe sani statementii baasaa turre miidiyaa irratti jechaadha. Waan Oromoo miidhu nuti Oromoo irraa tokko waan taaneef balaa uummata Oromoo irratti aggaammate gurguddaa ibsa keenya ni ibsina jecha kana asiin dura ibsa ejjennoolee baafnee balaaleffannee jirra. Wantoota jajjaboo Oromoo miidhan irratti ejjennoon fudhannaa. Kanuma akkuma reefu jettanii ammoo daran wal dhagaanii caalaatti hojjechuun barbaachisu mataa hanga amma adeemsi keenya kana fakkaata. Obbo Naasir Kaliil addumaan baafachuudhaaf egaa waldaan kun Kuraa Galaanii Oromoo ituutiin jechuudha. So obbolaan lamaan Kuraanii fi Galaan obbolaadha moo maal irratti dhaabbateeti kan maqaan kun kennameef achumaan akka daawwattoonni keenyas baran. Hedduu galatoomii Dajanee Kuraa Galaan damee 5 of jalaa qabanii akka hiree ta'ee isaan obboleeyyan lamaanii kunis 5 qabaa kunis 5 qabaa walitti itu 10 ja'ama akkasii damee 5 akkuma sikkoo mandoo amma warri sikkoo mandoo isaan amma asirra waan jiranii se'u damee adda addaa qabanii sikkoo jala nama jira gosoota jira mandoo jala gosoota jira akkuma sana keenyallee Kuraa Galaan obboleeyyanii amma isaan ilmaan ituuti ammoo dameen bakka 5tti adda qoodaman santu itu 10 ja'ama 5 santu akkasii obboleeyyanii jecha. Gaariidha. Asiin taanee kan jiru ammoo Biqilaa Deettii Odaa Nabee akkuma warra kaanii Odaa Nabee kaayyoon dhaabbateef maali yoom dhaabbate gabaabsitii sana nuyi obbo Biqilaa. Ayyee galatoomidha jenne OMN galatoomadha. Egaa waldaan kun edda dhaabbate gaggabaabsitan isinii hima 2001tti dhaabbate
Waldaan kun yeroo dhaabbatu as Minisootaa keessatti seeraan galmaa'ee 503C-dhaan galmaa'ee jira. Agaammaas sanumaan jira. Waldaan kun yeroo dhaabbatu namoota xiqqaadha, namoota muraasaan dhaabbatee maqaadhaan Odaa Nabee naannoo Jiddugala jedhamu malee yeroo sanatti namni naannoo Jimmaallee namni naannoo biraallee keessa tutturanii waldaan kun sababiin dhaabbatee fi tokko asittis wal gargaaru biyya keessattis immoo sababa hawaasummaadhaanis siyaasaadhaanis waan garagaraatiin miidhama ture sana uummata bira dhaabbachuu gargaaruudha. Fakkeenyaa fi gaggabaabsee tan isinii himaa seenaa babal'aa waan qabuu fi fakkeenyaa fi biyya keessatti yeroo Maccaaf Tuulama ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii keessaa ari'amanii ba'anii Maccaaf Tuulamatti sheeltarii gaafatan sana waldaan kun adda dureedhaanii asii buusiillee walitti guuranii karaa Maccaaf Tuulamaatiin ijoollee qaqqabsiisaa turanii. Lammaffaa miseensonni waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo hidhamanii fi yeroo qabamanii gidiraa adda addaa argaa turan sanas waldaan kun ammas deebi'ee isaan gargaaruu irratti maatii isaanii gargaaruu irratti duukaa bu'aa ture. Sadaffaa Naayiroobii keessattis baqattoonni Oromoo ba'anii rakkoon adda addaa yeroo isaan irra gahaa ture sanatti gargaarsa gochaa ture. Dabalaati immoo yeroodhuma pirootestiin sun akka malee finiinee deemu sanas warra hidhamellee, warra madaa'ellee, warra rakkatellee, warra maatiin jalaa du'ellee humnaa ol akka malee gargaaraa ture. Cinaattis immoo yeroo nageenyi jiruttis immoo barattoonni haala barachuu danda'anii biyya kana Book for Africa waliin joint uumuudhaanii matsaafonni illee akka biyya keessa galanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran naannoo yuunivarsiitii Ambootti ga'ee sanarraa bakka adda addaatti akka raabsamanii haayiskuulitti illee kompiitaroonni akka deemanii sana gochaa ture. Gargaarsi gargaraa taasifamaa ture. Ispeeshaalii yeroo barattoonni waan adda addaatiin rakkatan san cinaatti iskuulaa yeroo ari'aman, yuunivarsiitiidhaa yeroo ari'aman, yeroo rukutaman, yeroo madaa'anii akkamsiisuudhaan, gargaaruudhaan duukaa bu'aa maatii isaanii faanallee dhaabbachaa kan turedha. Waldaan kun babal'ateeti ala kanattis waldoolee biraa waliin illee hariiroo uumuudhaanii as Minisootaa keessatti amma gara waldaa 5 tokko ta'aniit qaama waliin hojjechaa turanii boodarratti yoo na gaafa deebisuu nan danda'eenyu fa'aa akka ta'anii. So kanallee hojjechaa tura. Deebiiti immoo waldaan suni naannoo sana keessatti walakkaa sana keessatti bakka garagaraatti kan dhaabbatan illee walitti qabuudhaanii akka gurmuu tokkootti ijaaramanii maqaa Global Odaa Nabee Association kan jedhamu uumamanii Gloonaa gargaarsa garagaraa gochaa ture. Amma fakkeenyaaf naannoo Karrayyuutti waggaa 3 darbe yeroo warri Amaaraa kun dhiibanii gara sanatti deemanii Toogiraa lolanii uummata buqqisanii uummanni beelaa fi rakkina adda addaatiin saaxilamee yeroo ture sanatti waldaan kun adda dureedhaanii karaa Gloonatiin jechuudha. Odaa Nabee qofa otoo hin ta'in waldaa guddaan sunuu gargaarsa gochaa ture. Yeroo koovidiin kun dhufumoo walakkaa sana keessatti haakimoota waliin ta'uudhaanii naannoo sana keessatti bal'inaan deemee hojjechaa ture. Egaa seenaa babal'aa qaba gaggabaabsee tan isinii himaa ammaaf kanumaan yoon jedheen gaa jechuudha. Warra kaan caala bal'ifteetu himtee kanin booda gaafii kiyyana deebiftee sumaani. Haa ta'u gaa warra amma gara Dr. Isaayyaas Giyoorgisitti darbaa. Wabii Maccaati. Wabii Maccaa gara dhiyaa Oromiyaatti kanaa galatti kan socho'aatu jiru. Naannoo rakkinni guddaan yeroo ammaa kana adeemsifamaa jiru keessattuu warra shororkeessitoota faannoo naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaatiin naannootti xiyyeeffatamee buqqifamaa, ajjeefamaa, manni irratti gubataa, qe'een irraa midhaan irratti gubataa jiru keessaayyuu akkuma warra kaanii kaayyoon keessan maali yoom dhaabbate wabiin Macca kan jedhu irraa kaane maal hojjetaa jiraas kan jedhu achumaan itti darbina. Galatoomi Dajane OMNs galatoomaa carraa kan ulaattanii asitti nuuf affeeruu keessaniif. Wabiin Maccaa kan inni dhaabbate akkas waggaa 2 walakkaa fuulduraan yeroo sanatti oduun wanti miidiyaa irra dhageenyu hundumtuu Wallaggatti wanta ta'aa jiru, hammina ta'aa jiru, rakkina ta'aa jirudha. Namooti naannoo sanaati wal geenyee maal goonu
rakkina kan attamitti dirmachuu dandeenya kan jedhu yaada namoota yartuudha kan dubbii kana jalqabee achiitii guddatee bal'atee wabiin maccaa kan jedhamu dhaabbiin dhaabbatee wabiin maccaa har'a gloobaaliidha. Iddoo adda addaati biyya baay'eedhaati qabnaa reprezentatoota qabnaa Noorweedhaati lookaal chaaptarii qabnaa Swiidinii qabnaa addana Ameerikaa keessaa seentiraal chaaptarii Minisootaadhaa qabnaa iddoo adda biraattis immoo amma seentiraal chaaptarii banuudhaa fi itti hojjechaa jirra. Wabiin maccaa kaayyoonsaa waa sadii akka wanta barcuma miila sadii qabdu ti ilaalla nuyi wabii maccaa. Tokko wanta rakkina ta'e amma si'ana wanta dabnee qaqqabuu dandeenyu namoota keenya bira ga'uudhaani. Inni lammataa developmentii akkamittiin akka guddisuu dandeenyu karaa kamiin nama keenya yeroo biyyuu nagaa ta'e hundumtuu nagaa ta'e jiraate akkamittiin akka guddifne jechuudha. Sadaffaa rakkina biyya keenya keessa jirutti sagalee taanee akkamittiin sagalee taanee nama keenyaaf biyya lafaatti addunyaatti akkamittiin dabarsuu dandeenya advocacy jechuudhaan kana sadeen irratti kan inni dhaabbate. Kanas immoo wabii maccaa kana dura Wallagga godina Arfansaa keessatti horii isa sassaabe namarraa sassaabe sana geessuudhaan karaadhuma kana sadan itti fufee jiraan. Qellem keessatti namooti yeroo beelli dhufee rakkinni dhufee jedhe sana nyaata geessuudhaanii namoota warra NGO achi keessaa hojjetan naannoo sanatti warra hojjetanii wajjin hojjechuudhaanii achitti geessineerra. Naannoo dhiya Wallaggaa keessattis immoo akkasuma bartoota mana barumsaatti akka isaan baranii fi kitaabas wanta barnootaaf isaaniin gargaaru ergineerraa fi naannoo Naqamtee Horroo Giduruu kana keessattis immoo karaa guddinaa karaa developmentiidhaa wanta ta'uuf namootaa fi fakkeenyaaf wanta akka hoolaa fa'aa binnee laannee fi akka isaan ittiin of guddisuu danda'anii fi wanta akkasii kana hojjenneerra kana dura. Amma garuu rakkinni biyya keenya keessatti ta'aa jiru ittuma caalaa adeeme malee salphataa hin adeemneen. Kanaafis immoo egaatee amma gara fuulduraatti kaayyoo wanta gochuudhaaf hojjechaa jirru booddee itti deebina natti fakkaataan. Itti deebinaa qophii tokko akka qabdan natti himtaniirtu dhaga'eera. Qophiin sun maalinni kan wabiin maccaa ammatti qophaa'aa jiru daawwattoonni keenya dhaggeeffattoonni keenya sana eeggadha. Qophii itti qophaa'an qabu asumaanan gara waldaa kuraa galaanitti deebi'aa. Waldaa kuraa galaanii mee amma gara specific ta'etti haa deemnu. Qabatamaatti waldaaleen keessan warri ammas jirtanii qabatamaatti kana hojjenne kan jettanii wanti qabatamaatti waliigalatti otoo hin taane specific wanti hojjetame amma ammaatti jedhamu jira. Achi kana obbo Naasir Kaliil irraa kana akka waldaa kuraa galaanitti. Hedduu galatooma. Ka amma jarri waan hojjetame obboleeyyan kiyya kaayan kana ani isatti wanni jennuti Oromoo Protestii keessatti dhalannee waldaan keenya Oromoo Protestii keessatti dhalate hadhaan guddaa yeroo san ture akkumatti waa gargaaru wanni aadaa fi seenaa adda addaa akka jiru ta'e wanni guddaan yeroo san keessatti waldaan keenya yeroo dhalatu rakkoo hamaatu ture. Finfinneetti gaafa Caaluun ajjeefame ijoollota madaawantu ture. Ciroo keessatti ammallee akkasuma namoota hedduu yeroo takkatti madeessanii naannawa Machaaraatitti ammas nama hedduutu dhumee yaadattanii OMN gabaasaa turtanii. Warroota sanii nama karaa hospitaala gurguddaa dhufuu danda'u gara Adaamaa fi Finfinnee fiduu warra immoo madoo xixiqqaa qaban warra isaanii bira jiraatanii achuma nyaatanii dhuganii akka fayyaa isaanii hordofan medical expense irraa baasuu ture waan karaa dheeraa dhufne waan kana keessatti horii guddaatu ba'ee
isaan diiteelii keessan deemnee wanni nuti yeroo sana irratti xiyyeeffanne nama lubbuu irti jiru ka dhayaan rasaasaa hamaan irra ga'e gara hospitaalota gurguddaa oofuu namoota immoo dandamata qaban naannoo isaaniitti wal'aanamuu danda'an achitti warra isaaniitiin gargaaramaa expensiin isaanii irraa kabar ta'e akka ta'u waan akkasii dheeraa yeroo dheeraaf hojjechaa turre namni dhaawame guddaa ture. Dhugaa dubbachuuf Oromoo protestii keessatti nama miidhame nuti namni Oromoon ta'in illee ni ture. Isaan illee itti daballee waliin wal'aanne waan dhugaa dubbachuuf nama Oromoon ta'in illee Oromoo protestii keessatti banii Oromoo waliin dhaabbatanii warra dhaawamantu ture. Isaanis itti daballee waliin wal'aanne laallee olaallu Oromoo waliin baay'ee useetuma otoo garaa deemuun dhaawamne Oromoo waliin dhaabbatee warra dhaawamellee waliin wal'aanne. Haala sanitti hojjechaa turre. Adeemsa dheeraa kana keessatti waan nu mudachaa ture. Baay'ee nuti naannoon keenya biyya mootummaan Itoophiyaa Harargee lixaa amma jiruun tana carcar jennaan nuti naannoo kanatti waan taamaa ture godhaa ture. Warra miidhama qaban naannoo kanarraa ala hortulanis amma asirratti haasa'uun irra hin jiru. Kanarraa ala warra jiranis walumaan akkasitti wal'aanaa ture. Oromoo dhiisii kabiraatu wal'aana jechaan jira. Oromootas warra naannoo keenyarraa ala ta'e akkasumatti kaarki keenya dhaqqabe akka wal'aanaman gargaaraa turre miidhamaas gargaaraa turre suni karaa kanaan irratti hojjechaa turre. Amma wanti natti fakkaatu wanni kun coordinated effort challenge rakkoo keenyaa guddachaa waan dhufeef xiqqoo wanni nuti asiin duran godhin waldoota biraa wajjin wal dhageettiidhaan hojjechuudha. Inni hin taa'amin yoo warri biraa godhan hin beeku karaa keenyaan nuti waldaan waliin dubbannee bifa qindaa'aa ta'e waa hojjechuudhaaf yaallee asiin duran jiru. Wanni hojjechaa ture rakkataa gargaaruu fi dhimmi Oromoo dhiibatee dhufe hamaan yoo dhufe ejjennoo baasuudha, ibsa ejjennoo baasuudha, balaaleffachuudha waan hamaan yoo dhufe kanuma hojjechaa ture nuti. Gaariidha. Aga warra akka shanan gibeetti amma tokko waan hojjettan yookiin karoorfattan akka seensatti na keessa turte baddeetti garuu qabatamaatti mee akkuma warra kaan gaafadhe waldaan kun yeroo gabaabaadhuma hundaa'e kana keessatti maal hojjeteeti jira? Achumaanii tarii abbaanumti deebisuu dandeessu barbaaddanis dabarees deebisuu dandeessu. Waldaalee hawaasaa kanatti local amma Jimmatu jira, Harargee tu jira, gara West Oromiyaa Wallaggatu jira, Giddu Galeessa Oromiyaa jira. Warra akkanatti waldaalee hawaasaa xixiqqaa kana local naannoodhaan dhaabuun bu'aan isaa maalinni kan jedhu sachumaanii itti dabaltanii dabareen deebiftuu baddeetti. Galatoomii Dajanii gaaffii gaariidha. Gaaffii isa jalqabaatti deemuu fi waldaan keenya akkuma sitti mee haarayaa garuu eega jalqabame kaasnee tokkoffaa istiraakchariidhumaa fi membershippii keenya gadhaabuu irratti fokas goonee hojjechaa turre. Haa ta'uuti garuu mainly developmentii naannoo keenyaa gargaaruuf dhaabbatullee akkuma beektan egaa Hacaaluun wareegame as rakkoo hamaatu biyya keessa deemaara. So suni attentionii keenya xiqqoo daayivartu godheera. Rakkoo hamaa jiru uummata keenya dhiigaa jiru, uummata keenya beela'aa jiru kanarra fokas gochuu waan qabnuuf sanarra fokas goonee gargaarsa adda addaa gochaa turre. Tokkoffaa ijoollee sabboontotaaf qabsaa'ota naannoo keenya jiran hammeenya sirna kanaatiin mana hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii dararamaa eega bahanis bakka jiraatan dhabanii baqatanii Finfinnee fi naannoo adda addaa irratti rakkachaa jiran securityidhaaf eenyummaa isaanii we can't disclose it
gargaaraa turre hedduu gargaaraa turre even warra baqatanii Naayiroobii fi bakka adda addaa jiran illee isaan gargaaraa turre maaliif oromummaaf sabboonummaadhaan biyya jiraachuu waan dadhabaniif bahan waan ta'eef isaan gargaaraa turre. Lammaffaa uummata keenya naannoo Baaleetti beela'aa turaniif maallaqa walitti guurree almost more than 250 ol dhiyooma kana gargaarreerra gara gama waldaa gargaarsaa raayyaa abbaa maccaatiin deemaa jiru gama isaatiin gargaarree turre. Uummata keenya naannoo Booranaa jiraniifis akkasuma akkuma isin jedhe uummata keenya Shanan Gibee gargaaruuf dhaabbatullee yeroo naannoon biraa beela'u irraa callisuu hin qabnu jennee sanarratti hojjechaa turre. Akkuma ati jette rakkoon jiru, chaaleenjiin jiru, uummanni keenya rakkoon adda addaa yeroo uumamu react godhaarra malee institutioniin yookaan waldaan istiraakcharii qabu, istiraakcharii biyya keessaas biyya alaas damee qabu. Akka sirriitti akka gaariitti dhaabbate waan hin qabneef yeroo adda addaa rakkoon adda addaa yeroo uumamu akkuma beektu namootuma dhuunfaatiin yookaan goofandimii waan akkasiitu banama sun rakkoo qabu organized miti institutionalized miti suni xiqqoo nama rakkisa outreaches hin jiru react godhaarra malee defensive yookaan immoo rakkoo uummata keenya mudachuu danda'u from the gate go furuu irratti hojjechaa hin jirru. I think rakkoon Oromoon bakka adda addaatti qabu sana natti fakkaata. Gargaarsi gama namoota dhuunfaatiin guuramu akka jirutti ta'ee trustiinis jiraachuu dhabuu danda'a si galee. So definitely wanni nu barbaachisu dhaabbileen naannoo adda addaatti akkuma wal beekumsaan uummata naannoo ofii gargaaruuf dhaabbatan kuni walitti dhufanii institutionalized ta'anii haala organized ta'een rakkoo uummata keenya qaqqabaaru I think furuuf I think waliin hojjechuun dirqama. Namni akkuma wal beekuun waliin hojjeta waan ta'eef namoonni aangaa'ota keenyas ta'uu ni mala, aktivistoonni adda addaas ta'uu ni mala, inisheetivii sana fudhatanii yookaan instituushinii dhumti Oromoon qabu adda addaa inisheetivii kana fudhatee osoo waldaalee kana walitti fidee haala irratti waliin hojjechuu danda'ame mijeesse gaariidha natti fakkaata. Akkuma isin jedhe sila yeroo dheeraa hin qabu hankanumaan isinirraa baha dhiifama yoo gaaffiin jiraate garuu daqiiqaa 10 qaba I can answer that. Gaariidha. Shanan Gibee yeroo jettu naannoo Jimmaa kana tarii namoonni akka hubatanii fi tarii waan otoo hin deemini warra kaanifanii gaafiin amma kaasisana deebiseen kaasaa maalinni namoonni tokko tokko kan jedhani lookaal amma sin akka Jimmaatti warri Kuraa Galaanii akka Boonasir jedhutti akka Carcaroo kan Harargee dhiyaata Harargeetti akkasumas giddu galeessa Oromiyaatti dhiyaa Oromiyaatti akkas wanta akkasii kuni naannoodhaan ta'uun godinaadhaan ta'uun godinaallee ta'uu baatee naannoodhaan ta'uun gaarii miti warri jedhantu jira. Lakki immoo Oromoon idduma jiratti xinnoos haa ta'u guddaas haa ta'u gurmaa'uun mataa isaatii bu'aa qaba. Yoo ijaaramanii wayitti ba'uu kan jedhan jira. Kanaaf naannoon iddoo iddootti gurmaa'uun kun maaliif barbaachise? Kan jedhu sanarraa mee badditti hatumti waa jedhiiti sana booda gas lakkifna. Ayi haa ta'u galatoom dajane. Ani naannootti gurmaa'uun kun barbaachisaadha jedheen yaada. Maaliif gurmaa'insi from bottom up isa jedhuu fi up to down isa jedhu jiramti gubbaadhaa gadi gurmaa'urra gajjallaadhumaa ka'anii xixiqqaadhumaa jechuun from small namootuma wal beektu naannoo keetiin kaatee gurmooftee maaliif rakkinni
inis organizationin adda addaa fakkeenyaaf Maccaaf Tuulamaas ta'uun ni mala warruma seenaa Oromoo keessa jiran. I hope anis kama haziitiin jira. Waan gaarii hojjetaa jajjabeeffamuu qabu. Rakkoon immoo bakkuma hunda jira waan ta'eef so namoonni gurmaa'anii rakkoo naannoo isaanii yoo furan rakkoon Oromiyaa hin furamaa, rakkoon biyyattiis hin furama. Haa ta'uuti garuu akka Oromootti immoo institutionii waan kana oversight irratti qabaatee organize coordinate godhu jiraachuun dirqama. Jechuun structure baasee fi prioritize godhaa, technically isaan gargaaraa, structure isaaniitiinis isaan gargaaraa, fakkeenyaaf foorumii experience adda addaa mudannoo adda addaa share waliin godhan waliin hariiroo ofii cimsanii irratti hojjetan I think jiraachuudhuma qaba institutionii waldaalee kana gurmeessu yookaan coordinate godhu jiraachuudhuma qaba. So ani isa naannootti gurmaa'an kana hin jibbu, haa ta'uuti garuu akka Oromiyaatti waan jabaa tokko nu barbaachisa. Hin jiranu jechaa hin jiru. Garuu warri jiran cimanii caasaa isaanii, hariiroo isaanii waldaalee xixiqqaa akka keenyaa fi kan adda addaatiin hariiroo isaanii cimsanii hojjechuu qabu jedheen yaada. Galatoomii baddeetti egaa durumaan nutti mattee ariifattee jirta of galii warra kaa wajjin itti fuufna. Mee sisiraniifuu carraa kana kenneeni gaggabaabsati carraa nama isheedhaa kaase kana mee maaliifi naannootti waldaalee hawaasaa dhaabuun maaliif barbaachise bu'aan isaa maali kan jedhu dheeressinaati nama hedduu waan taataniif gaggabaabsati. Gara Biqilaatti darbeen sana booda immoo Dr. Isaayyaas ta'a. Ayyee galatoomidha jedhee gaafii bareedaadha. Lookaalii naannootti ijaaramuun kun bu'aan isaa maali? Gariin nu miidhaa jedhu, gariin immoo faayidaa qaba jedhu. Ani warra faayidaa qabu jedheetoo amanu keessaa tokko akkuma amma obboleettiin koo jettetti iskeelatiin ijaarsaa dakarraa jalqaba. Fakkeenyaaf ijaarsa yeroo jennu ani mataan koo guutuun qaamni koo waan tokko tamanii fudhachuun qaba. Achii maatii koo, achii ollaa koo, achii aantee akkasuma jedhee babal'atee deemaa jechuudha. So bifa sanaan ijaaramuun ammeenya hin qabu. Isuma guddaa sanaafuu seevingii ta'uu danda'a jechuudha ijaarsa akkasii kun. Lammaffaa ijaarsa akkasii kun maalinni ijaarsa pure ta'e yoo ta'e rakkina jirullee in arga eenyutu hammeenya baatee deemaa eenyutu gidiraa of harkaa qabaa eenyutu fakkeessee as keessa jira kan jedhu sanallee gingilchaa ta'uu danda'a kaaniif. Kanaaf dhiyootti naannoon ani itti dhaladhe sana keessa waan jiru ani nan beeka nama anatti taanee jirurra jechuudha. Sana hamaatu jira moo gaariitu jira moo nama qulqulluudha moo nama natti fakkeessee deemu nama namiidhu jira kan jedhu adda baafachuudhaaf illee nu gargaara jechuudha. So bifa sanaan ijaaramee bakka biraattis immoo bifuma sanaan ijaaramee walitti yoo dhufame moo hundumtuu akkasitti ol baatee deemuu danda'a. So nuti maal goone bifa kanaan yeroo dheeraadhaaf deemaa turree waggaa 6 waggaa 7 dura kan akka waldaa Siikoo Mandoo yeroo pirootestii sana naannoo Ambootti naannoo walakkaa sana keessatti rakkoon adda addaa yeroo dhalatu otoo nuti ittiin qophaa'in isaantu boordiin isaanii taa'ee murteesseellee Ambootti waan akkasii mudatee riibni nu didee jira jedhanii ilaala waldooleen kunillee ammam akka walii butamanii jechuudha. Nu yaamaniiti sana booda kana ramannee irra dafaa nu qaqqabsiisaa jedhan. So waldaan akkasitti wal dhaggeeffa waldaan hawaasaa waldaan argitee hawaasaa heelzii ta'e tokko uumnee deemuun kana fidaa jechuudha. Muuxannoo sanarraa kaanee kophaa deemuun otuma gargaaraa jirru walitti yoo dhufne moo humna ta'uu dandeenya kan jedhuuni hedduma Hacaaluun ajjeefamee kaasee asitti gara waldaa 5tu walitti dhufe jechuudha. Minisootaa kana keessatti. Waldaa Siikoo Mandoo, waldaa Shanan Gibee, waldaa Wabii Maccaa, waldaa Arfan Qalloo, waldaa Odaa Nabee. 5 kun joint ta'anii akka qaama tokkootti uumanii rakkina deddeemaa turellee wal dhaggeeffachaa rakkina
nama argitee fira fakkaateellee nu keessa jirullee yoo isaan beekan ta'e walitti himaa intarnaalii walitti himnaa jechuudha. Heelzii kan ta'e tokko uumnee bifa sanaatiin deemaa ture. Isaan biras rakkoon yoo jiraate walitti himna. Nu biras yoo jiraate walitti himna. Bifa sanaatiin waldooleen shanan kunii akka qaama tokko ta'anii maqaa baafatanii sirriitti galmaa'anii liidarshiippii tolfatanii bifa sanaatiin itti deemamaa jira jechuudha. Akka odaa nabeetti otuma deemaa jirru keessatti hin hojjennaa waloodhaan immoo waan walii goon hin goone. Fakkeenyaaf waloodhaan waan goone yeroo gargaarsi adda addaa godhamu fakkeenyaaf naannoo ituuf hubana yookiin arfan qallootti yeroo rakkoon uumamu yeroo isaan waan tokko godhannee nullee amma humna keenyaa bira dhaabbanne jechuudha. Yeroo siikoo mandoottis rakkinni akkasii naannoo baalee beela waan garaagaraa dhiibbaan uumamu isaan biras hin dhaabban. Isaanis akkasuma nu bira dhaabban. At the same time wabii maccaa birattis kuni maal fida? Healthy community tokko uumaa deemna jechuudha. Hammeenyaan qabu kobo kobaa ijaaramuuni sanarraa ijaaramtee bakkuma sanatti yoo hafteedha rakkoon malee sanuma babal'ifachaa ollaa kee waliinis walitti dhufaa babal'ataa yoo deemte akka biyyaatti immoo yaaduun dhufaa jechuudha. So kuni akkasitti yoo deebi'ee gaarii natti fakkaata kanuman jechuu danda'a jenni. Gaasini amma tokko hundumaa ammachuu baatellee walitti dhuftanii gamtaa uumuunis qoba qobaas hojjechuun ni jira jechaadha. Sana keessaa tokko wabii maccaa akka ta'e hirameera Dr. Isaayyaas tarii warra akkanatti naannootti gurmaa'uun lakkii naannummaa fa'aa fidaa kan jedhan warra sodaa qabaniif deebii maalii qabdu? Lammata immoo achumaan wabiin maccaa waan har'a himadhuun qabaa ergaan qabaa jettaniiti jirtu sana dabareen keessan. Nuyis karaa wabii maccaa hin amanna isa walitti gurmaa'anii hojjechuu kanatti baay'ee itti amanna. Kan nuyi yeroo dhaabbanne sana yaadumti keenya nuyi dura ofii keenyaati ibidda nurraa boba'aa jiru dhaamsinaa kana booddee kan ollaa keenyaa modhannee dhaabsina jenneeti. Akka ibidda Oromiyaa keessatti boba'aa jiru beenna. Kanaaf jenneeti nuyi dhaabbiisa Oromoo Alliance amma buleessa keenya Biqilaan dubbate kana warruma isa organizii gochuudhaaf warra dura bu'ee jajjabeessuudhaaf ta'e keessaatii wabii maccaa tokko. Kanaaf isatti baay'ee amanna nuyi. Kuni isa gandummaa jedhan sana miti. Jirbiin yoo wal gargaartee arba hiiteedhaan yoo organizii orgoonu yoo gurmoomne malee wanta cimaa hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf isatti naman yooma qoba qobaatti godaa kaafnee baatamiidhaa kaafnee walitti gurmoomne ol guddataa yoo deemne waan guddaa hojjechuu hin dandeenya jennee amannaan. Kanaaf wabiin maccaa amma si'ana kan nuyi ammaaf yeroo kanatti rakkina isa biyya keenya keessa jiru isa duritti yeroo dura jalqabne sana caalaatti wanta mul'ataa jiruuf namooti du'aa jiru, namooti buqqa'aa jiru. Amma wallagguma godana lama duwwaa keessaati gara nama 200,000 oliidha kan buqqa'ee jiruun isaaniin gargaaruudhaaf jennee amma emergency fundraising globally maarchii gaafa 26tti godhachuudhaaf qophaa'aa jirra itti qophaa'aa jirra. Oromoo kan ta'an biyya hundumaati biyya lafaa hundumaarra Oromoo kan ta'an akka isaan nu dirmatanii gargaarsa kana jara kanaan biraan ga'uudhaaf akka dandeenyuu fi fundraisingii gaafa sanaatti akka isaan nu hirmaatanii fi asumaan carraa kana fudhadhee gaafachuun barbaadaan. Ayyee Dr. Isaayyaas Giyoorgis hedduu galatooma wabii maccaarraa. Egaa mee gara obbo Naasir Kaliilittan darba waldaa Kuraa Galaan. Mee gaafidhuma kanaa fi akka naannootti gurmaa'anii irraa iddoo tokkotti walitti dhufanii gurmaa'utu irra bu'aa qaba warri jedhanis jiru. Lakki akkuma amma warri kaan jedhanii lookaalii rakkina jiru achiitis furaa walitti dhufnee immoo furree caalaa ijaarsi keenya cimaa warra jedhan jiru. Kanarratti obbo Naasir Kaliil maal jettu nama seenaa qoratu seenarraayis ka'uudha waa hedduu nutti himuu dandeessu. Gara fuulduraattis
amma bifa kanaan lookaal yookiin immoo naannootti gurmaaftanii jirtu. Gara fuulduraatti karoorri keessan maalinni kamtu maaloo goone nu baasa jettu kan jedhutti ceena achumaan yaada irratti kenna. Baay'ee gaariidha. Nuti kooriin kaayyoo keenya objektiivii keenya kaayyoo Oromooti. Kanaafi wanni tokko hoggaa uumamee rakkoon guddaan tokko hoggaa uumamee nuti warra naannoo tokkotti jennee ilaalu wanni ibsa ejjennoo baafnuuf wanni ejjennoo fudhannuuf nu laala jecha kaayyoo keenya keessa waan jiruuf akkasittis waan amannuufi ka inni waliin hojjechuu waan fuula dura taa'amuu qabu dhugaa dubbachuudhaafi practically hagamma wanni mul'ate hin jiru namni jaarmoonni dilli kun walitti dhufanii haga tokko buleeyyan kiyya deemuu haasaa isaanirraa argeen jira. Garuu meaningful waan ta'e wanni walii gallee asiin dura hojjenne mul'atu. Isa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa jee yaada. Akka biraa kaatti gaafatte lookaalii hojjechuun Oromoon seenaa keessatti gaafa dura sirni gadaa hoggaa dhaabbatu sirni gadaa naannoo irratti hin dhaabbanne lafa irratti hin dhaabbanne nama irratti dhaabbate malee. Gadaanii konfedereesii ka amma namni jiru kun haala amma jiru kanaan barnoota ammayyaa warri baratan akkasitti ilaalanii gadaa konfedereesii jedhanii warri kan jiran. Hiikaan sun yoo afaan alagaa ta'ellee qajeelaadha. Fakkeenya amma 11 Booranaa 5 Bareentumaa jennaa warra balbala kana keessaa dhufeetu balbala 16 keessaa warra dhufeetu caffee gadaa keessatti miseensa. Warra aanaa Ada'aa warra aanaa Liiban irraa dhufee jecha akkasitti akka amma jiru kanatti akka aanaa Carcar irraa warra dhufee Ciroo irraa dhufe jedhanii bakka bu'oota aanaalee bakka bu'oota Arsii bakka bu'oota Baalee bakka bu'oota Harargee akkanaa miti caffeen gadaa. Balbala 16 kana keessaa warra dhufeetu representationii qaba. Caffeen gadaa namarratti dhaabbate. Malee lafa naannoo namni irraa dhufe irratti hin dhaabbanne. Gosoota irra dhaabbate jechuun kiyya gosoota Oromoo afaan ifaa nama baasu. Kanaafi wanti kun akkaatti namni itti wal dhaga'ee hanga kaayyoo Oromootiif hojjetanitti hanga immoo obbolummaa waliin dhaabbatanii rakkoon kee rakkee kiyya jedhanii waliin hojjetanitti rakkoo tokkollee hin fidu. Probably amma rakkoo aadaa fi seenaa adda addaa mul'attu siniika. Sun ammoo guddinaa fi gabbina aadaa Oromoo seenaa Oromoo waan hundaaf contribution guddaa kenna jechaadha. Aadaa kunuunsuun seenaa kunuunsuun seenaa dhokate baasuun wanni kun hundinuu lookaalii hojjetame bu'aan isaa deemee waan Oromoo gabbisa jechuudha. Akkana jechuun national project irratti warri hojjetan jaarmoonni hojjetan gugurdoon jiraachuu qabanii rakkoon keenya rakkoo institutionaati. Nummaan adda addaan jirru kun walitti dhufnee waan ija biyyaalessaa tokko national projectii tokko qabaatanii akka faayidaa biyya sanii fi biyya keenyaaf ta'utti uummata keenyaaf ta'utti agareen keenya guddatee dhimma keenya arguu akka danda'u taasisuun waan qajeelaadha. Kaamma immoo lookaalii namni ijaaramu kun tokkoffaa dafanii rakkoo hiikuuf illee nama gargaara wal dhageettiif nama gargaara. Overall ammallee waan rakkoo Oromoo irratti wal ta'anii waliin hojjechuuf illee gargaarsa gumaachaa. Warri national projectii qofa irratti hojjetan institution adda addaa Oromoodhaaf hin barbaachisan kanumaatu gahaa jechuu kiyyaa miti. Ani akkasitti ilaala kanuma. Hayyee hedduu galatooma Obbo Naasir Kaliil waldaa Kuraa Galaanirraa. Egaa amma iddoo tokkotti dhufuun barbaachisaa akka ta'e lookaaliis hojjeta akka Oromiyaattis walitti dhufuun barbaachisaa akka ta'e yaada kaaftaniirtu. Kun yoom ta'a? Keessattuu amma sababa hongeetiin baay'ee beelan uummanni keenya sababa hongeetiin kaan immoo rakkoodhuma warra aangorra jiru uumaniin uummanni keenya beelan rakkataa jira. Kan akka Wallaggaa waggaa afurii fi komaandii poostii jala jiraate amma immoo faannoo fi mootummaan federaalaa walii galanii itti duulanii qe'eerraa buqqa'ee
waggaa afuriif waan oomishanne jechuun danda'ama. Gujiin akkasii, Booranni, Baaleen, giddugaleessi Oromiyaa iddoon rakkoon hin jirre. Kaan beelan buqaa, kaan immoo waraanan. Yeroo akkanaa kanatti qophiin keessan hammami? Rakkoo naashinaal kiraayisii dhufe kanaa fi naashinaal deebii kennuudhaaf qophiin keessan hammami? Suni ammatti qophaa'oo ta'uu baatee maal ta'utu irra jiraata? Mee Biqilaa irraan ka'a. Galatoomi Dajanee gaafii bareedaadha. Ilaa rakkoon kun rakkoo nurraa caamee jiru miti. Rakkoon kun yeroo hundaa akkuma nurratti roobaa jirudha. Barri nuuf fooyyeddan dhaladhe ani kaa'umaa hin argine jechuun Oromoon mataa ol qabatee gidiraa kana jalaa baheetoo bayyanatee jiraate hin jiru. Haga ammaatitti gidiraadhuma guddaa ulfaataa keessa jira jechuudha. Amma akkuma ka'e waggaa arfanii waggaa sadan darban sana Wallaggatti yeroo godhamu namni baay'ee hin callise. Garuu mataa inuma nama dhukkubaa dhiiga keenyatu achi jira, lammii keenyatu achi jira. Amma gochuufii qabnu sana hin goone. Kun akkuma argitee waanuma adda addaatiin namni intinii ta'ee suni sana gochuu hanqachuun keenya, sana duukaa dhaabbachuu dhabuun keenya diinaaf karaa banee gara biraatitti akka ce'u taasisee jechuudha. So haa ta'u immoo wanni sun babal'atee akkuma ammaatuu jette kunoo garuma walakkaa keessattuu naannoo Shawaa kana keessa, Miraab Shawaa kana keessatti, Lixa Shawaa, naannoo Jibaat, naannoo Ammayyaa, dhufee asii Gindabaratti, daannoo Calleyaa kana keessa har'a maalitti akka jiru? Faamiliin maalitti akka jiran hin beekna. Halkan ala buluu guyyaa guyyaa maqeetti deebi'anii waan ta'e godhanii deebi'uu horii bakka biraa godhu. So kuni bakka itti dhaabbatu hin qabu. So maal inni gochuu kan qabamu dhuguma inuma gargaarsa gochuun normaal biizinasii ta'eera akka odaa nabeetti warri kaanis inuma godhu garuu gaamiti ka akka walootti gochuun immoo nurra jiraata kan jedhu sana yaanni inuma jira suni akkasumatti amanna. So amma yoo nuti argitee ijaaramuu qabaa, jabaachuu qabaa, maal qabaa kuni common wardiidha. In real sense ground irratti waan godhamuu qabu sa'aatii kanatti. Namni halkanii guyyaa ajjeefamu. Sanuu kan ajjeefamu nama amma isaan geenyetu dhufee qeesaa ajjeesee qeesaa dhaaluudhaaf deema jechuudha. Suni piroojeektii argitee humni mootummaatiin deeggaramee uummata kana argitee akkuma baay'ina isaatillee lafa isaatillee dhiphisuu dandeenya kan jedhame sanatu hojiirra oolaa jira yoo dhugumatti ilaalaa deemnu ta'e. Guyyaatti Oromiyaa keessatti namni otoo hin du'in oolee bulee hin beeku. Guyyaatti lafti isaa otoo saamamiin oolee bulee hin beeku. In argina. So amma innala jirus inuma kobaas inuma dhukkubsataa akka lookaalis akkuma amma jedhamaa jiru sanatti inuma deemaa jira inuma dhukkubsataa. Garuu akka walootti immoo kaa'amee waan kun furmaata argatuu qabaa kan jedhu jaarmiyooleen siyaasaa akkuma jiru ta'ee sooshaal koominitiin amma akka keenyaa kun ifaa amma akka wabii maccaa warri kuraa jiddaa amma jedhan sun isaanis hundumtuu walitti dhufuun barbaachisaadha. Sa'aatii har'a boru jedhamu iyyuu hin qabu. Sa'a kanatti bar guyyaa dhiisitoo halkanuu walitti dhufamuu qaba. Bar akka nurratti taasifamaa jirutti ciisuu iyyuu hin qabnu. Halkan guyyaa dhiisitoo halkanuu silaa wal yaamnetoo iyyinee iyyisiisnee waan biraa gochuu sa'aatii dandeenyudha. Silaa ammatti akka namna garba taaneetoo jiraachaa jiru kanatti. Kanaaf kan biyya keessa jirullee gidiraatti jiru hin beekna. Kan biyya keessa jiruuf immoo nuti dhaqqabuufii qaba. Nuti maaliin dhaqqabne yeroo hunda kan madaa'e, yeroo hunda kan dhukkubsate, yeroo hunda kan buqqaa'e gargaaruu irra darbinee riil giraawundii irratti waan biraa maal gochuu qabnaa kan jedhu sanallee namni yaaduu danda'utu irra jira. Isaanin madeessuu nuti akkamsiisnaa mootummaa karaa tokkoon gargaarre jechuudha. Isaan akkana godhuun nuti akkana goonaa. So inni sun akkuma jirutti ta'ee waan biraas immoo mataatti yaaduu danda'uun nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf akka amma lookaalli community based on organization amma akka kunoo Siikoo Mandoo, Odaa Nabee, Wabii Maccaa, Arfan Qalloo jennee asitti akka Shanan Gibee jennee walitti dhufaa jirru kuni ammallee walitti dhufuun inuma barbaachisaa jechuudha. Dhiyootti wal yaamuun akka irra jiraatu nana mana maal gochuu qabnaa kan jennu lafa teenyetoo naannoo kamtu akka malee miidhame, naannoo kamtu taanee miidhame, maal gochuu qabna in real sense jechuun gargaarsi kun barii dhaabbachaa hin jiru. Jalqabne kaasnee gargaarsuma. Gara biraatti immoo yaaduu danda'utu namarra jiraataa jechuudha. Amma gaafa walloo diroonidhaan reebamee manarraa buqqaanii qe'een isaanii gubatee jedhu boru
Oromiyaa bal'oottis wanta akkasii hin babal'ataa hin oolu. Kanaaf hammam qophoofne kan jedhu gaafii gara OMN nu kaafne ture. Hin oollee yeroo ammaa kana Oromiyaa bal'oo kaan beelanii kaan waraana wal gaheera. Kanaaf haasaa bira darbee waldaaleen hawaasaa kuni iddoo tokkotti dhuftanii humna keessan jabeessitanii socho'uu irratti hin turre hin barfanne kan jedhu Dr. Isaayyaas ittiin dabarsa. Gara biraatiin maallaqumti walitti gara alaatii qabamu kuni iddoo barbaachisu sana ga'uusaa maalin mirkaneeffattu komii adda addaa ka'aati jira. Maallaqni hin guurama garuu warra rakkatu sana warra silaa barbaachisu bira hin ga'u kan jedhutu jira. Dr. Isaayyaas itti dabareen keeti. Akkuma sila jedhee fundraisingii namni nuyi qopheessaa jirru kuni sababni nuyi ittiin jalqabne kuni rakkinaati gaaffii kana irratti gara jalqabaa irratti dubbatteedha. Namooti kan buqqa'an, namooti kan du'an, manni isaanii kan itti gubate, mana isaanii keessa ari'amanii kan bosonatti baqatan isaantu jira. Isaaniif akkamittiin gargaara, akkamittiin isaan biraan geenya jenneeti kan nuyi fundraisingii kana jalqabne. Eeyyee dhuguma yeroo fundraising goonu nama harkaa horii fuunee dabarsinee immoo akka ittiin warra horii sana barbaadan gargaarsa sana barbaadan biraan ga'uuni kana gidduu dhaabachuudha nuyi. Amantiidhaan nutti kenname numa amantiidhaan akka dabarsinee horii sana erginu gochuudha. Fakkeenyaaf nuyi warri wabii maccaa piroosesii baay'ee rigresii ta'e kan qabnaan calluma jennee horii namatti hin laanna miti. Karaan nuyi itti dhimma baanu namoota achi lookaalii achi keessaa hojjetan isaaniin hojjetanii isaanii wajjin kan nuyi hojjennu. NGO warra amanamoota ta'an warra track recordii qaban wanta isaan ittiin hojjetan immoo duukaa buunee ilaallee isa projektii isa isaan ittiin propoozii nutti godhan sana duukaa buunee ilaalleeti kan nuyi horii gaditti dhiifnuun isaanii wajjin kan nuyi hojjennu. Ammumayyuu otuma horii isa sassaabuudhaaf qophoofne kana otuun qophaa'in fuuldura akkamittiin akka implementii goonu already itti hojjechuutti jalqabneera. Kaleessuma namoota warra NGO'tti jiranii wajjin miitingii qabaannee jirra. Akkamittiin horii kana dabarsinee kennu otoo horiin iyyuu hin dhufin jechuudhaan piroosesii isaa akka ittiin keessa adeemnee jalqabna hojjennaa. Namooti immoo akka isaan amantii qabaataniif amma fakkeenyaaf isa wanta kana dura hojjennee already gabaasnee irratti akkamittiin akka hojjennee viidiyoodhaan isa ta'uu namooti warri horii sana fudhatanis akka isaan ofii isaaniitti gabaasa baasanii dhugaa ba'anii akka fudhatanii akka kan agarsiisu kana hundumaatiin kan nuyi hojjennuun dhossaa hin qabu ifaan kan nuyi hojjennu amanamummaadhaan kan nuyi hojjennu kana karaa wabii maccaati kan nuyi erginu. Ammas immoo egaati horiin fundraising inni nuyi goonu kuni akkasuma amantiidhaan yoo hojjenne malee gara fuulduraatti ittiin horii dhadhee nama gaafannee erguu hin dandeenyu. Kan nuti dhaabbiin kun kan inni itti dhaabbate nama gargaaruudhaan akkamittiin nama gargaara kan jechuudhaaniin. Kanaaf egaati kan nuyi gaaffii kee deebisuudhaa fi amantiidhaanii kan nu hojjechuu nurra jiru wanta ifaan wanta ta'eedhaaniin. Gaariidha. Maarchii gaafa 26ti naan jette. Maarchi gaafa 26 addunyaa hundumaa irratti Awustreeliyaa, Yuroop, Ameerikaa keessattis, Kaanadaa keessattis hundumtuu karaa GoFundMe haa ta'uu keessumaati immoo Minisootaa keessatti sagantaa in persanii qabna. Achitti namooti wal ga'anii iddoo tokkotti miidiyaa outleetii adda addaadhaan dabarsinee horii kana sassaabnee namoota akka isaan garaarraa dhufanii kennanii namoota warra buqqa'e kana warra rakkataa dararamaa jiran kana bira akka isaan dhaabatanii fi isaaniin gaafannaa. Gaariidha gaala. Amma gara dhumaatti dhufne
yeroo ammaa kana tokkummaa qabsu Oromoon kan milkaa'uu danda'u qabsoon isaa galma ga'uu kan danda'u humni Oromoon qabu guddaan sabboonummaa isaatii fi tokkummaa isaatii. Tokkummaa kanatti diinni tokkummaa isaatiif sabboonummaa isaa irratti kan duulu jechaatu jira. Kanaaf waldaaleen amma naannootti gurmaa'an kun barbaachisummaa isaatti amaname gara tokkotti dhufuun agoobara tokko jalatti dhufuun yeroo tokkummaan baay'ee barbaachisu kanatti xinnoo hin barfanne kan jedhu obbo Naasir Kaleelmee waldaa Kuraa Galaanirra yaada maaliif qabdaa kanarraa ka'uudhaan waldaaleen hawaasaa gara fuulduraatti rakkoo kiraayisisii naashinaal kiraayis kan Oromiyaa kana furuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu gabaabsitee gara sa'aatiin keenya deemaa jira. Ayyee dhaamsa wayiin qabaa booda yeroo dhaamsa yoo naa kennite yeroo qabaatte nan fedhaa waanuma amma rakkoo biyya keessaa deemaa jiru kana ilaalchisee ani koree waan Wallaggaa gargaarsa irratti hojjetan lookaalii keessatti miseensa Kuraa Galaan bakka bu'ee odoon taane akka nama tokkotti koree san keessan hojjedha. Walumaa galatti dhaamsa qaba jechuu barbaadeeti. Ka amma ati na gaafate long overdue. Hedduu turre waa dubbachuudhaaf waan kana ifa adiitti walitti himuu qabna ifatti. Waan tokko taanee hojjechuun kun immoo taafte gundoo ta dhuftu guddoo jetti Oromoon. Amma mee waanuma hafirratti hojjenna yoo jenne malee isa dabre keessatti risoorsii jiru kana sadarkaa addunyaatti walitti fidnee hojjechuun hin jalqabamne jechuu hin dandeenye. Jibbaan itti xiqqaan tokko yoo jiraate illee. Kanaaf jecha daddaffiitti walitti dhufee namni kun waan Oromootti hamilee godhu waan ammallee rakkoo tana hiikuu irratti karaa haga tokko nama deemsisuu danda'u waltajjii takka uummachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun hin ture ka jetteef gabaabumatti long overdue hedduu turre. Ammallee waan kana hin qabnu kaleen goone nurraa hafee jira. Akkasitti hubannaa saniin godhuu qabna jennee walitti dhufuun barbaachisa. Dhugaa walitti himuun gaariidha. Rakkinni keenya guddaadha. Jibbaan nuti goonu ammoo xiqqaadha. Kanaaf akka sabni kuni sabaatu na duuba jira. Biyya keessaa fi biyya alaa kan jirullee Oromoon sagalee tokkoon dhaabbatee dubbata. Rakkoon naannoo tokko rakkoo naannoo biraattis je akka abdii walirratti qabaatu. Harki keenyallee humni keenyallee guddatee rakkoo tokko hiikuu irratti akka karaa nama ceesisuu danda'u. Bishaan nama obaasuu akka dandeenyu, nama miidhamee wallaanuu akka dandeenyu, rakkoo keessatti wal bira dhaabbachuu akka dandeenyu. Waltajjii nu dandeessu tokko uummachuun yeroon isaa amma jee yaada. Hedduu galatoomaa obbo Naasir Kaleel yeroon gama hundumaan waldaalee hawaasaa ta'uu gama adda addaatiin yeroo tokkummaa fi sabboonummaan Oromoo gammi hamaa keessa jiru kanatti tokko ta'uun barbaachisaa akka ta'edha. Egaa jirana akkuma amma ammaatti jedhaa jirre waldaan xixiqqaan akkasii kun jira. Waldaan yeroo dheeraadhaaf muuxannoo qabu Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota walitti hammachuudhaan beekamu Maccaaf Tuulamni jira. Karaa sanaan akka tokkotti gurmaa'anii uummata bira ga'uudhaaf fi haalli jiru yookiin immoo haalli akkasitti isaan hojjechuudhaaf jiru maali kan biraa dhaaburraa isa jiru jabeessuu hin wayyu kan jedhu irraa ka'uudhaani obbo Biqilaa. Bareedaadha Dajanee kun waldaan Maccaaf Tuulamaa akkuma beekamu hangafuma waldoolee Oromoon jiran keessaa isa tokko. Shoorni taphates beekamaadha. Sochiidhuma Oromoo muuvimentii kanaafillee akka hangafaatitti ilaalama. Kanaaf isa waliinis rakkina hin qabnu. Isa kabaja guddaa qabnaa, ulfina guddaa qabnaa fi karaa isaaniitiin waan dhufu hundas immoo hin deeggarra. Waamicha adda addaa yeroo godhanis immoo bira inuma dhaabbanna karaa isaanii keessaan hulluuqee kan deemu hunda waan yeroon keessaa dhabamne hin jiru jechuudha. So initiationiin akkasii isaan kaka'umsa guddaa akkasii fidanii hundumtuu karaa sanaatiin haa dhufu yoo jedhame nuti gama keenya rakkina hin qabnu akka odaana beetti tuma deemu. Deebiiti immoo
akkuma waldaa guddaa waldoolee adda addaatu akkuma duratti isinii tuqe waldaa akka keenyaa kana bakka Kanaadaallee, Awurooppaallee, Awustiraaliyaallee ka jiran hin jiru. Akkasuma ka dhaabneetu jira jechuudha. Akka Global Odaa Nabii Association kan jedhamu sunis liidarshiipii mataasaa qaba. Waan hojjetan amma Walloo irratti waan hojjetamee jira, Karrayyuu irratti waan hojjetamee jira, ammas waan hojjetan waa baay'eetu jira jechuudha. Isaan liidarshiipiin suni dhiyaatee himuu hin danda'a. So Maccaaf Tuulamaa yoo waan akkasii kana karaa isaaniitiinis haa deemu jedhame rakkina irraa hin qabnu nuti hin gammanna malee waan itti onni jennu hin jiru. Kabaja qabnaa fi ulfina qabnaa fi karaa sanaatiin yoo deemes rakkoo itti hin qabnu. Waldaa adda addaa dhaabuu miti. Inni dhaabbate kun bara ammaa kaayyoo lama qaba. Tokko amma fakkeenyaaf Odaa Nabee kanasii kun asitti akka waldaatti wal gargaartaa, nama biyyarraa dhufu biyya barsiistaa, asitti akka waa hundayyuu faasiliteet gootaa fi akka biyyaatti immoo walii taateet immoo biyyattis waa hin gargaaru. Rakkinni biyya qofa otoo hin ta'e asittis namni haaraa yeroo dhufu hin rakkata. Biyya barsiisuun jira, makiinaa barsiisu, waan garagaraatitu jira jechuudha. Sun hin jira. Akka immoo asitti yuunivarsiitii garagaraa waliin waan hojjetamus immoo hin jira. Akkuma lookaalittuu kan biyyaa waliin hidhata goote amma fakkeenyaa fi meedikaal ikwipimentiin adda addaa akka biyyatti galu volontarii mishiniin tokkollee deemanii akka hojjetan godhamaa ture. Kanaaf waldaa Maccaaf Tuulamaa irraa rakkoo itti hin qabnu karaa isaaniitiin kan dhufe hundaa inuma itti gammannee fudhannaa. Maal jechuufani waldaan yeroo ijaaramu akeeka akka keenyatti lama. Tokko asittillee wal gargaartaa, lama akka walootti immoo Arsii keessatti maaltu uumame hin gargaarta. Wallaggatti maaltu uumame hin gargaarta. Harargeetti maaltu uumame hin gargaarta. Shawaadhuma sana keessa akka uumame as the same time isaanis akkasumatti wal gargaara jechuudha. Asumattis wal gargaaraa, biyyattis gargaaraa kan jedhu sana akeeka waan qabuufi akka waldaa Maccaaf Tuulamattis rakkoo itti hin qabnu karaa isaaniitiin hundumtuu banamee yoo itti deemame hin goona. Gargaarsa yeroo gaafatan nuyi sinuma goona. Karaa sana keessa wanni hin darbine hin jiru. Sana jechuun barbaada karaa kanaatiin. Galatoome Biqilaa Deetti Odaa Nabee irraati. Gara mee dhumaatti dhufne egaa Dr. Isaayyaas Giyoorgis amma daqiiqaa tokko keessatti waan dabarfachuu barbaadan keessatti warri qophii irra jirtanii waan dabarfachuu barbaadan walumaa galatti Oromiyaan naashinaal kiraayis jedhamu sana keessa jirti yeroo ammaa kana waan ifatti mul'atu. Kana hundumaa taakil gochuuf fuuldura dhaabbachuudhaaf uummata kanaaf qaqqabuudhaaf maaltu godhamuutu irra jiraata. Qoba waan goonu alatti agoobara tokko jalatti dhufnee maal gochuutu irra jiraata kan jedhu. Carraan daqiiqaa tokko hunda keessaniif kenneerra waan nu hafe jettan itti dabaladhaati sagantaa keenya goolamna. Galatoome Dajane carraa kanaafi nuyi warri Wabii Maccaa amma si'ana rakkina biyya keenya keessa jiru. Rakkinni Oromiyaa keessa iddoo hundumaa jiran keessumaatii kan nuyi amma rakkina kanatti hin dirmanne jennee akka emergencyitti nama gaafachaa kan jiru namoota warra buqqa'aniif. Godina Arfan keessa, godina Arfan Wallaggaa keessatti namoota warri buqqa'anii baay'eetu jiruun isaaniin qaqqabna jenneeti. Beelli baay'ee nama fixaa jiran, beela guddaatu jira Wallagga keessa. Akkuma sila jette komaan poostii jalatti waggaa 4 guutuudhaa fi namooti dararamaa turanii qonnaan gaashaa hin hojjetamne, intarneetiin illee hin jiru ture. Rakkina kanarraan kan ka'ee amma beelli immoo itti dabalamaa jira. Isa irratti immoo dabalee immoo namooti mana isaanii keessaa buqqa'aa jiru, manni gubataa jira. Kanaaf isaaniin qaqqabna karaa nyaataan isa ta'uu, uffataan isa ta'uu, karaa NGO achi hojjetanii wajjin isaanii wajjin wal gargaarree jara kana qaqqabna jenneeti. Kanaaf akka namni nuu dirmatu kan nuyi barbaannu. Kanaaf gaafa 26 sana irratti actually isa fuuldurayyuu jalqaba GoFundMe'n namooti nuu dirmatanii akka gargaarsa kana jara kana biraan ga'uu dandeenyuufidhaan. Inamannan immoo nu immoo isa warri hundumtuu lafa jiranitti akka gurmaa'uu danda'anii fi isatti hinamanna namooti walitti gurmaa'anii waa hojjechuun uuma tokko hammina hin qabuun. Jarreen sunis immoo warri xinnoo iddoo iddootti gurmaa'an sunis immoo walitti dhufanii immoo akkuma amma
allaayansiin Minisootaa jiru kun wanta akkasii kana dhaabuunis immoo baay'ee barbaachisaadhaan humna nuu kenna malee kompitiishinii miti. Galatoomi. Carraan dhumaa kan obbo Naasir Khalil Awustiraaliyaa Meelboorn waldaa kuraa galaanirra. Ayyee hedduu ulfaadhaa. Waan kuraa galaanis dubbanne waan Oromoof ta'us dubbanne amma hiree kanaan waan ta'uu qabu jee natti dhagaamu ergaa dabarfachuuf itti fayyadama. Ani waan Oromoo kana keessatti nama heavily involved ta'u keessaa tokko ugaa koornaa hundarratti rakkoon ibiddi ugaa qabate warra kaanii fiigan keessaa tokko biyyan jiraadhu tana keessatti ummanni ni beeka. Wallagga irratti waan ta'amaa ture kana nama hiriirri yeroo baamu hawaasa keessaa public relation temporarily koree dhaabanii warra ibsee ejjennootii fi waan adda addaa barreessaa warra ture keessaa tokko. Obboleeyyan kiyya it is too much. Waggaa 4 kumaandi post irraa kaasee wanni uummata sana irratti hojjetamaa jiru waan sammuun ilma namaa fudhachuu danda'u miti. Warri qeen isaanii gubbate akka amma Dr. Isaayyaas fa'aa kaafaan baasanii dubbatan kana miti nuti warri miidiyaa irraa arginu warri dhageenyu dhaga'uu dadhabne. So uummanni kun manca'ee jira. Wallagga takkaa rakkatee hin beeku. Takkaa gargaarsa gaafatee hin beeku. Biyya badhaatuudha. Uummata kana balleessanii kadhattuu godhan. Mana irraa gubanii akka amma gar ufii ajjeesanii liyyuu hayiliin balleessee waraanni itti duulee amma milishaan warra naannoo biraallee fidatanii kunoo akka isin argitan kana uummata irratti hojjetamaa jira. Gabaree qotee bulaa yoo maasaa isaatti babba'ee nagaan qotachuu hin dandeenye ni beela. Horii sanuu gurguree nyaata. Gaafa kan magaalatti ba'ee karaa irratti ba'ee kadhattuu ta'a. Amma rakkoo santu harkaanuu qaba. Ani lookaalii waan warra Wallaggaa kana irratti hojjetu koree biyya tanaa keessan jira. Warri biyyan an jiru tana jirtan waan kana dhageessan fi silaa kan doktorri nu dubbatanii please ummata keessan bira dhaabbadhaa ummata keessan gargaaraa jechuun barbaada. Wanni kun waan guddaadha. Kabira Dr. Salamoon Hungaashee waa'ee battee urgeessaa goofandimii banee jira. Uummanni Oromoo naasuun isinitti dhagamu nama bareedaa akkas jiru sanii akka inni jiru argitanii jirtanii biyyuma jirtanii waan xiqqoo takkallee taatu waan karaarra gortanii makiinaa keessatti petroolaan buufan hagasumallee odoo taatee waaqenna malee nama akkasitti cabbisan teessanii ilaalinaa wal bira haa dhaabbannu guyyaa rakkootii fi nu gartee guyyaa hamaa guyyaa cinnaati Oromoon ka wal bira dhaabbatu Wallagga gubatee Wallagga badee Wallagga du'ee kanaafi biyya jirtan keessatti goofandiminaa ta'u karaa yaaminni isin godhamu hundaan ummata kana bira akka dhaabbattan asuma yaamina dabarfadhaa galatooma. Sin hundi keessanuu warri marii kanarratti argamtan hedduu galatooma. Obbo Naasir Khalil waldaa kuraa galaanirraa, Dr. Isaayyaas Giyoorgis wabii maccaarraa, baddeetti Abbaa Jifaar yeroo xinnoo booda baatee waan ariifatteef shanan gibeerraa, akkasumas obbo Biqilaa Deetti Odaa Nabeerraa waan dhuftaniif hedduu galatooma. Egaa waldaalee wal gargaarsaa haa ta'u waldaalee hawaasa Oromoo keessattuu gargaarsa hawaasa isaanii irratti kan xiyyeeffatan warra akka biyyaatti socho'an warra kammoo naannootti socho'an kan biraa affeerree tarii kan akka Maccaaf Tuulamaa, Sikkoo, Mandoo akkasumas Arfan Qalloo affeerree kan isaanii har'a nutti hin tolu yeroo biraatti jedhanii kan isaanii itti hin tolle nutti fakkaata. Nuti garuu warra hundumaaf waamicha goone warri nuti hin beekne kan immoo waamichi isin hin qaqqabne nutis jirra kan hojjechaa jirra hojii qabatama jedhaatii as baa isin keessumsiisuudhaaf balballi keenya yeroo hundumaa bana ta'uusaan ibsuu barbaada. Dhuma irratti egaa kaayyoon sagantaa kana warri waldaaleen hawaasaa Oromoo jiran humna isaanii walitti qindeessuudhaan rakkoo
Oromoo akka Oromootti mudataa jiru kana national crisis kana wajjiniin dhaabbachuudhaani fuuldura dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e kan agarsiisudhaa fi warra sirratti hirmaatan illee kanuma ibsitanii waan dhuftaniif hedduu galatoomaan jedha. Isinis galatoomaa Dajane. Galatoomaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Egaa sochii waldaaleen hawaasaa Oromoo adda addaa kan biyya alaa keessatti gurmaa'anii dhimma Oromoo irratti hojjetan waan isaan hojjetan karoorri isaanii maal akka ta'e gara fuulduraatti rakkoo Oromiyaan keessa jirtu kana hiikuudhaaf yookiin furuudhaaf amma dandeettii isaanii waan isaan irraa eegamu hojjechuudhaaf yaalii isaan godhan dhumarratti iddoo tokkotti dhufanii rakkoo Oromiyaa mudate kana furuun barbaachisaa akka ta'e mariin irratti xiyyeeffanne kanarraa kanumaan goolabna warra hafanii kan carraa har'a otoo ittiin mijatiin hafee yookiin immoo sababa adda addaatiin hafan kan akka Maccaaf Tuulamaa Sikkoo Mandoo Arfan Qalloo waggaa Daundaa'ee waggaa 60 har'a yeroo kana waraabnu walga'iirra waan jiranii fi akka dhufuu dadhaban natti himaniiru. Isaan kana warra hafanii fi warra kaanis daballee haala Oromiyaa fi Oromoo irratti kan marachiifnu ta'a. Waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin Amurullaa Xaahirootu na wajjiniin ture sagantaan OMN birootti fufu nagaan.